naannoo nuti jirru afaan Oromoon dubbanne afaan Oromoon taane miilee namee akka jiru beektu socho'uu jirra keessa. Jarri kun beeki akkuma naannoo jiranii fi Oromiyaa irratti dhalatanii guddatan keessa jiraatanitti akka Oromoo tokkoo fi sanaa olitti jiraataa jiru. Yeroo irraa yerootti ajjechaan sabaaf sablammii qabatee naannoo adda addaa keessumaa kutaa naannoo gara Amaaraa fa'aa gara Kibbaa fa'aatti adeemu gara nuti jirru irratti akka dhageessanii beektu. Qawwee harkaa qabna. Jarri kun ofittisuu uummata hin dandeenye uummata nagaatu jira. Yoo ilaalcha sabummaa isaanii qofaa irratti hundaa'e miidhaan keenya ta'e eenyutu nu ittisa. Amaara jechuun beektaa uummata miskiin akkuma Oromoo garii naannoo baadiyaa keessa hojjetatee jiraatu rakkoo adda addaa qabu ni beekna sabaa jechuu. Warri immoo maqaa amaarummaa sanaanii kan ta'e sanatti ta'eedhaan sabichallee bakka hin buune akkasaan jedhaniif osoo waagoona ta'e sanarratti hundoofneef amaara irratti tarkaanfii fudhanna ta'e kun hundumtiin akkamiin nagaan bahee gala jettee yaaddu. Obbo Marroo bara 2018 yeroo mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu dhaabota siyaasaa akka shororkeessitootaatti farrajaman kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalatee akka biyyatti galanii karaa nagaa qabsaa'an balballi baname yeroo gaazexeessonni falmitoonni mirga uummataa akka dhuunfaanis ta'e gurmuudhaan ijaaramanii socho'an karaan baname qabsoo hidhannoo dhiistanii deemsa nagaatti hirmaachuu diduu keessantu rakkoo walxaxaa amma dhufe kana fide kanneen jedhan ni jiru. Kanaaf deebiin keessan maali? Ajaa'iba! Dhaabonni biyyoota adda addaa keessatti falmii gaggeessaa turan shororkeessitoota jedhaman irraa ka'edhanis hundumti isaayyuu jalqabaanuu sirriidha. Addi bilisummaa Oromoo shororkeessaa hin turre. Shororkeessaa ta'ee biyya ati jirtu keessaa naannoo Waashingten DC, Minisoota, Minneapolis waajiroota qabu turani. Kanaafi jalqabumarraa yakkitti warra yakka dalagetu yakka namarra taa'ee kan hidhamanii mana hidhaa keessatti du'anii fi mana hidhaa keessatti qaamni irraa hir'ate hundumti isaanii gaafa hiikamanii isaan miti kan hidhamuu malee warra isaan hidhe sanatu hidhamuu malee ture. Kun hundumtiyyuu seera hin hordofne yakka warra hojjetetu yakkamaatu warra qulqulluu yakke. Fincilli ture carraa gara fiduutti adeemaa ture. Paartiilee siyaasaa fi aktiivistoota hedduutu itti dhimma bahuu dadhabee gurgurate malee. Mee biyya Sudaan kaabaa Albashir irratti fincila adeemaa ture ilaalin nama kana achirraa buusuu qofaatiin miti. Namooti paartii siyaasuma dhaabicha keessa ta'an Albashiriin deeggaranii qabsoo sana ugguruuf turan akkuma kan Itoophiyaa keessa. Uummanni Sudaan ni dide. Warra mormii keessa jiruu fi wareegama sana kaffalee walitti fidanii mootummaa ce'umsaa ijaarrataniitu gara filmaataatti akka deemanitti rakkoo sana furachuutti yaalani. Itoophiyaa keessatti sun hin taane qaamuma kaleessa nama ajjeesaa hidhaa turetu deebi'ee barcuma aangoo siyaasa uummata harkaa fudhate. Warri kaleessa immoo sanallee wareegama kafalamaa turetti guduunfaa gochuu dadhabe garuu immoo mootummicha sana deebisanii ceesisna biyyin jiriin jedhanii har'a mana hidhaa jiru beeki hedduun isaanii dogoggora uuman sanaaf gatii kaffalaa jiru. Kanatu ta'uutti jira. Gaaffiin ilmaan Oromoo bara dheeraa fincilli dargaggoon hedduun qarree fi qeerroon Oromoo hedduun itti fidimamanii deebii hin arganne. Akkaataan addi bilisummaa Oromoo biyyatti deebifame rakkoo har'a jiruu fi sababa ta'e kunillee gaaffiin sabaa osoo deebiin argatiin dhaabichi kaleessa waan manaa ba'eefillee osoo guduunfaa ittiin godhiini gara booji'amuutti adeemaa ture itti sana hundumaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo sirnaan ni beeka. Kanaafi boru rakkoo guddaa dhuftuu malutu jira waan ta'eefi waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo saba Oromoo kumni hedduun itti kitimame tokkollee hin sharafu hanga isheen gamna geessutti waan ta'eefi duubatti hafne. Wanti kaleessa jennee irraa hafne immoo har'a hin hanqanne jechuudha. Nuti sababa sanaa ta'uu hin dandeenyu. Taatee har'a dhalataa jiruu fi dhugaa jiru gaafas dubbanne malee. Waa'ee mootummaa wajjin gatta'anii dubbachuu fi araara buusuu ennaa gaafatamtan ulaagaan ijoon isin lafa kaayyattan tokko bakka qaamni sadaffaa argameef bakka gamlameen itti wal ga'uudhaaf waliigaletti ka jedhudha. Qaama sadaffaa ennaa jettan qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama biyya alaa. Fakkeenyaaf qaamota akkamiiti? Isa kana namoo gaazexeessaa keessan biyya keessaa Naakoor Malkaa jedhamutti kanaan durallee intarviiyuun na taasise himeen ture. Qaama sadaffaa jechuun maal jechuu ka jedhu qaama sadaffaa jechuun rakkoo
yookaan dhibdee wal fakkaataa akkasii addunyaa mudatte hiikuu irratti muuxannoo gahaa qabu nagaa waaraa saba gidduu galeessa godhate buusuufi malee qaama tokko fayyaduu fi fedhii gar tokkotti looge kan hin qabaanne abbootii amantaarraa ta'uu danda'a, jaarsa biyyaarraa ta'uu danda'a, international NGOs ta'uu danda'u, international conflict resolvers ta'uu danda'u, Afrikaa keessaa ta'u, biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa iddoo barbaaderraa ta'u, biyya keessaa iyyuu haa ta'u. Ammoo kan eenyuufuu loogii tokkoyyuu dhaabbanne rakkoon kun dhumuu qabdii, furmaata waaraa argachuu qabdii jedhee loogii malee qaama dalagu jechuudha. Akka amma isteet maafiyaas namoota mataa isaanii tolchanii yeroo barbaadanitti haaluma barbaadanii araara buusuuf adeemuu jirraa jedhanii dabbaloota tolchan sana miti. Warra abbootii gadaa jaarsa biyyaa jedhanii tokko gadaan Oromootuu sirnaan akka gadaa beeknuuf ulaagaa gadaa guutuu hin qabdu Oromoon har'a. Kittuun gadaa ka hafte xiqqoo ka jirtu Boorana keessa turte isheeyyuu balleessanii jiran. Namoonni ulaagaa gadaa guutaniyyuu hin jiranii. Hundumtuu mandara keessaa abbaa gadaa ofiin jechaa jira. Oromoon gadaa meeqa qabdii fi abbootii gadaa meeqa qabdii beekamee soo jiruuti jechuudha. Warra akkasii rakkoo kana furuu osoo hin taane rakkoo kanatti beenzina naqanii miti rakkoon kun kan furamuu danda'u. Qaamoti nuti jenne yoo jiraate yoomiyyuu fixachuuf qophii jenneerra har'as wanni jijjiirame hin jiru. Garuu immoo amma rakkoo guddaan ka jiru biyyi impaayerri Itoophiyaa mootummaa uummata bakka bu'uu waan kana dubbatee furuu danda'u hin qabu. Rakkoo guddaan dhibdee kana isa kana. Akeeka qabsoo keessanii yeroo adda addaatti innaa dubbattan bilisummaa uummata Oromoo, walabummaa Oromiyaaf birmadummaa daangaa Oromiyaati jettu. Maal jechuudha kun? Kana jechuun Oromiyaa biyya taate alaabaa mataa ishee qabdu, seera mataa ishee baafattee, mootummaa mataa ishee ijaarratte jechuudha. Yoo uummanni Oromoo hiree kanatu na baasa jedhee murteeffate. Kana godhuu fi falmii gaggeessinaa uummanni keenya immoo mirga hiree murteeffannaa hanga fottoqiinsaa jedhu konstitushiniin biyyittii bara chaartarri seename 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafas biyya seenellee harka keessaa qabu mirga hiree sabootaaf kennametu jira suntu hojiitti hiikama. Sabitti mirga hiree murteeffannaa impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu hanga yoo sun hin taaneefi fottoquu jedhu hiree kennameefutu jira. Sana hojiitti hiiku. Akkaataan hojiitti hiikamu irratti biyyittiin dura dhiibbaa siyaasaa kamirraayyuu walaba bahudha qabdi. Paartiin siyaasaa hundumti isaanii iyyuu waan isaanitti fakkaate uummata isaaniif dhiyyeessuu fi walaba ta'anii dhiyaachuu danda'ututti jira. Poolisiin, tikni biyyittii, waraanni biyyittii waan paartii siyaasaa tokkittii qofaa deeggaru irraa walaba ta'ee biyya qofaaf dhaabbatee uummata tiksuu qaba. Uummanni bilisa ta'ee fi mataa bilisa ta'e qabu ammoo waan barbaade murteeffachuu danda'ututti jira. Har'a haala amma jiru kana yoo amma kaate rifereendamii Oromiyaan Itoophiyaa keessaa jiraattu moo Oromiyaan biyya of dandeesse haa taatu gaggeessi jedhan waraana nama ajjeesu jira, poolisii nama hidhutu jira, tika nama ukkaamsutu jira. Uummanni sagalee isaa kanannaa ta'a jedhee kennachuu hin danda'u. Kanaafuu uummati kun jalqaba bilisa ta'uutu irra jiraata. Erga bilisa ta'eeru waan barbaade murteeffachuutu irra jiraata. Dhiibbaa eenyuutiin alatti jechuudha. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Umarroo yookaan Kumsaa Dirribaa ibsa nuu kennitan kanaaf guddaa isin galatoomsanna. Fayyaa ta'e atis namoo.